magaalaa Sallaarraa hin dhufe guyyaarraa gammachuu addaa jechuun natti dhagahame. Kunis maal inni yoo jettan eebba miidiyaa OMN sagalee uummataa kan ta'e uummata guutuu addunyaa keessa jiru akka sagaleen isaa dhagamu taasisee sagalee dhiibbaa uummata Oromoo irra geette kana sagalee ta'ee fi addunyaa irratti labsuudhaan guyyaa har'aan tana addunyaan guutuun gammannee bilisummaatti akka ceene waan nu taasiseef gammachuu guddaatu natti dhagahama. Kanammoo akka ta'uu fi gammachuun uummata Oromoo kun fiixa akka bahu tattaaffii guddaa taasisuudhaan guyyaa kanaan kan dhugaan jaalatamtoonni keenya kabajamtoonni hayyoonni akka Dooktor Abiy kan akka Lammaa fi akkasuma mootu sadarkaa federaalaa irra ta'ee hanga sadarkaa naannoo fi godinaatti gadi dhufan namoonni ciccimoon sirni kun guyyaan kun akkas ga'u kan nu taasisan baay'een galateeffadha. Bilisummaa irraa arganne kana immoo gammachuu har'a arganne kana dachaa akka ta'uu fi akka immoo uummata keenya biratti gammachuun kun itti fufee jiraatu taasisuudhaaf dirqama hundi keenya baanu jedha. Galatoomaa jedha.